ati AI fayyadamaa jirta ta'a. Garuu yeroo baay'ee wanta barbaadde AI gaafattee irraa hin argattu. Akkasumas qabiyyeen yookaan ammoo kontentiin ati AI'n hojjechiisu sun AI'n akka barreeffame waan beekamuuf daawwattoota biratti amanamummaa dhabee akkasumas weebsaayitii yookaan ammoo biloogii irratti gaafa maxxansitu ammoo monitaayis gootee maallaqa irraa argachuu hin dandeenye. Rakkoon kun maaliif sitti fakkaate? Rakkoon isaa tokko qofa. Innis akkaataan ati AI itti gaafattu sirrii miti. Haa ta'u malee guyyaa irraa akkamiin prompt yookaan ammoo gaafii sirrii qopheessuun deebii namni akka barreessetti yookaan ammoo humanize ta'e kan madda galii siif ta'u akkamitti akka argattu sitti agarsiisa. Viidiyoo kana obsaan hanga dhumaa yoo daawwattan wantoota armaan gadii bartu. Tokko prompt jechuun maal jechuudha? 2 gosoota prompt ni bartu. 3 akkamiin prompt sirrii akka AI gaafattu ni bartu. Inni afuraffaan ammoo barreeffama AI akkamiin humanize yookaan ammoo akka namni barreesse akkamiin akka gootu ni bartu. Inni shanaffaan ammoo barreeffama SEO yookaan ammoo search engine ta'e akkamiin akka barreessinu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isinitti agarsiisa. Mee jalqaba irratti hiika isaarraa kaanu prompt jechuun maal jechuudha? Akkuma nuti yeroo nama tokko waliin haasofnu kana hojjedhu sandhiis jennee ajajnu prompt jechuun ammoo qajeelfama gaafii yookaan ammoo ajaja nuti meeshaa teknooloojii AI tokkoof maal akka nuuf hojjetu itti himnu maal jaama prompt jaama. Walumaa galatti prompt gaafa jennu ajaja jechuudha. Garuu akkaataan nuti AI kana itti ajajnu sun bu'aa nuti argannu murteessa. Gosoota prompt lamaatu jira. Tokko bad prompt fi yookaan ammoo gaafii badaa yookaan ammoo laafaa jennaanii afaan Oromootiin. Inni lammaffaan ammoo perfect prompt yookaan ammoo gaafii sirrii fi cimaa jennaan. Mee tokkoon isaanii haa ilaallu. Bad prompt yookaan ammoo gaafii badaa yookaan ammoo laafaa jechuun maal jechuudha? Bad prompt jechuun gaafii yookaan ammoo ajaja gabaabaa kan ifa hin taanee fi AI'f bal'inaan kan hin ibsamnedha. AI'n dandeettii guddaa qabaatus yoo ati waan barbaaddu ittiin himne inni tilmaamaan deebisiif kanna. Kun ammoo yeroo baay'ee barreeffama namatti hin tolle kan AI'n qopheessee kan fakkaatu siif kanna jechuudha. Kana ammoo monitaayis gootee maallaqa irraa hojjechuu dandeessu. Amaloota isaa yoo ilaallu ifaa miti. Wanni ati gaafattu dubbistoonni eenyu akka ta'an hin ibsu yookaan ammoo niishkee maal akka ta'e adda hin baafamne dheerinni barreeffamaatis hin murteeffamne. Kanaafuu prompt kun maal jaamaa? Bad prompt yookaan ammoo gaafii badaa jaamaa jechuudha. Kun ammoo yeroo hedduu weebsaayitii keessatti ta'e akkasumas sooshaal miidiyaa keessatti gaafa maxxansitu bu'aa irraa argattu. Fakkeenyaaf haatee waa'ee meme coin baruu barbaadda ChatGPT yookaan ammoo Gemini seentee waa'ee meme coin barreeffama na barreessi jettee gaafii gabaabaa kana gaafata. Bu'aan siif argamu maal ta'a? AI'n barreeffama gabaabaa kan namni hundi beekuu fi akkasumas jeneraal ta'e siif kenna. Barreeffamni kun dubbistoota kee hin hawwatu, maallaqa siif hin argamsiisu. Sababni isaas AI'n akka barreessee biloogiin detect godha yookaan ammoo ni beekama. Kanaafuu biloogiin ati irratti copy paste godhe san detect yookaan AI'n akka barreesse ni beeka. Monetize godhuu hin dandeessu jechuudha. Sababa kanaaf namoonni hedduun biloogii yookaan ammoo weebsaayitii isaanii monetize godhanii maallaqa irraa hojjechuu hin dandeenye. Kun ammoo maal jaamaa? Bad prompt yookaan ammoo gaafii badaa yookaan ammoo laafaa jennaan jechuudha. Inni lammaffaan ammoo perfect prompt yookaan ammoo gaafii sirrii yookaan ammoo cimaa jennaani. Perfect prompt jechuun ajaja ifate haala yookaan ammoo kontekstii qabuu fi AI'n akka nama dhimma sana beeku tokkotti expert akkasiif barreessu kan itti himnudha. Prompt akkanaa keessatti AI'f maal kanitaa gihee yookaan ammoo roolii kanitaa fi kana jechuun AI'n eenyu akka ta'e akkasiif barreessu ni himtaa fi toon qaba yookaan ammoo haala dubbichaa qaba. Barreeffamni ati barreessitu kan barsiisu moo kan onnachiisu moo yookaan ammoo motiveeshinii dhamoo moo kan bashannansiisu akka ta'u ni mirkaneessitaa fi jechuudha. Haala kanaan gaafa gaafattu maal jaamaa? Perfect prompt yookaan ammoo gaafii sirrii yookaan ammoo cimaa jennee keenyaa jechuudha. Promptiin tokko sirrii jaamuudhaaf maal qabaa? Qabxiiwwan 3 walitti qabaa. Tokko input yookaan ammoo yaada kee maal akka hojjetamu. Fakkeenyaaf yaadni ati kennitu san bu'aa kee bareedaa siif fida. Input yookaan ammoo yaada kee. Lammaffaa constraint yookaan ammoo daangaa qaba. Maal akka keessatti hammatamuu hin qabnee fi akkasumas dheerinni isaa hangam akka ta'u ni keessaa fi sadaffaan ammoo output qaba yookaan ammoo bu'aadha. Barreeffama, fakkii yookaan ammoo lakkoofsa ta'uu danda'a. Prompt tokko sirrii jedhamuudhaaf qabxiiwwan 3 kana qaba jechuudha. Input yaada kee, constraint yookaan ammoo daangaa, output yookaan ammoo bu'aa of keessatti qaba. Haala kanaan gadi fageenyaan maalummaan promptii fi akkasumas gosoonni isaa isiniif gala jeetii yaada. Mee amma akkamiin karaa salphaadhaan ChatGPT yookaan ammoo Gemini fayyadamuudhaan akkamitti prompt sirrii akkamii akka adda baafnuu fi akkasumas weebsaayitii keenyaaf barreeffama SEO yookaan ammoo search engine optimization ta'ee fi akkasumas humanize ta'e akka namni barreessatti akkamiin akka barreessinu karaa gabaabaan isiniin agarsiisa. Okay guys, mee amma kallattumaan akkamitti barreeffama sirrii yookaan ammoo perfect prompt fayyadamuudhaan akkamitti biloogii keenyaaf yookaan ammoo qabiyyee kamiifuu akkamitti akka barreessinu wal dura duubaan haa ilaallu. Guyyaa irraa ammoo an ChatGPT fayyadamaa, isin Gemini fayyadamuu dandeessanii yookaan ammoo kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii. Mee jalqabarratti an ChatGPT fayyadamee akkamitti qabiyyee sirrii ta'e humanize ta'e akkasumas SEO yookaan ammoo search engine optimization kan ta'e akkamitti akka barreessinu wal dura duubaan haa ilaallu. Jalqabarratti ChatGPT ni seenaa.
ChatGPT haala kanaan seenaa isin ammoo kan barbaadan seenuu dandeessanii Gemini seenuu dandeessanii yookaan ammoo AI biraallee fayyadamuu dandeessan okay fakkeenyaaf waa'ee maalii barreessuu deemtan biloogii keessaniif niish yookaan ammoo mata duree keessan irratti dhaabbachuun dirqama waa'ee maalii barreessuu deemta kun ammoo baay'ee murteessaadha jalqaba irratti fakkeenyaaf an guyyaa har'aamee waa'ee meme coin irraa haa barreessu yookaan ammoo haa gaafadhu biloogii kiyya irratti waa'ee meme coin irraa barreessaa jechuudha jalqaba irratti fakkeenyaaf akkanumatti ka'ee meme coin jechuun maali jee haala kana yoon gaafadhee kallattumaan maal naaf kana ChatGPT'n barreeffama international ta'e barreeffama namni hundi barreessee jiru yookaan ammoo akkanumatti randomly naaf kannaa jechuudha kun ammoo baay'ee dogoggora kun maal jaamaa bad prompt yookaan ammoo prompt badaa yookaan ammoo akkaataa nuti itti gaafannu badaadhaa jaamaa kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu jalqaba irratti maal godhuu qabna isa kana sirriitti gaafachuu qabna kana gaafachuudhaaf fakkeenyaaf an guyyaa irraa waa'ee meme coin'iin barreessuu deema kanaafuu maaliin godhaa jalqaba irratti isa kana haqee guyyaa irraa biloogii kiyya irratti maal barreessuu deemta fakkeenyaaf yoo YouTube taate scriptetta yoo ammoo biloogii irratti barreessuu deemte ammoo biloogii san mention ni gootaaf yoo YouTube taate YouTube mention gootaaf yoo biloog taate biloog mention gootaaf fakkeenyaaf an guyyaa irraa biloog irratti waa'ee mallattoo xiqqoo tana goone meme coin barreessuuf deema right gartee guyyaa irraa biloog irratti waa'ee meme coin barreessuuf deema amma asirratti wantoota lama xuyne jira biloog irratti maal nu kannaa ChatGPT'n barreeffama biloog irratti xiyyeeffata inni itti aanu immoo meme coin jennee ni jira niche keenya yookaan ammoo maal akka barreessuu deemnus kallattumaan xuynee fi jirraa jechuudha so amma maal irratti xiyyeeffannaa mata duree yookaan ammoo taayitil irratti xiyyeeffannaa maal goonaa jalqaba irratti mata duree yookaan ammoo koomaa gootanii right title mata duree yookaan ammoo title bareedaa trend ta'an haga kudhanii tarreessi right wow amma title keenya yookaan ammoo mata duree haga kudhanii kan trend ta'an tarreessi kan bara 2026 yookaan 27 bara silaa itti jirtan san fakkeenyaaf amma viidiyoon kun hanga amma hojjetamutti bara 2026 ChatGPT maal irratti xiyyeeffata amma taayitilii yookaan ammoo namoonni baay'een barbaadan irratti xiyyeeffata fakkeenyaaf ji'an godhee taayitil qofa tarreessi waaw amma xumureetiin jira ChatGPT kiyya gaafadha sarchi gaafaan godhu taayitilii kiyya guutumatti haala kanaan naaf tarreessa waaw hanga meeqaa hanga 10 akkuma agartan taayitiliin kun kan namoonni baay'een barbaadaa jiran yookaan ammoo namoonni baay'een waa'ee kana irratti xiyyeeffachaa jiranii kanaafuu as keessaa amma isin kan barbaadan ni fudhattan fakkeenyaaf tokkoffaan meme coin 2026 kana hunda maaliin godhaa copy ni godhaa sana booda maaliin godhaa notes warri kompiitara fayyadamtan nootii sarchi godhanii warri bilbila fayyadamtanis nootuma irratti sarchi godhanii sana booda maaliin godhaa isa kana ni seenaa jechuudha noot kan jiru kana sana booda isa kana maaliin godhaa copy paste ni godha amma as keessaa taayitiloonni kun kan namoonni baay'een barbaadaa jiranidha sana booda maaliin godhaa as keessaa taayitilii tokko bareedaa ni fudhadha fakkeenyaaf isa kana jalqabaa kan ni fudhadha isa kana copy as keessaa gad deebi'ee isa kana maali amma as keessatti dogoggora qubeen ilaalaa meme coin bara 2006 maaliif namoonni hundi isatti makamaa jiru fakkeenyaaf namoonni hundi bakka kanatti qubeen sirreessaa isatti makamaa jiru taayitiliin kun maali trend ta'aa jira yookaan ammoo namoonni baay'een barbaadaa jira waaw amma taayitilii sirrii harkadheetiin jira amma maaliin godhaa qabiyyee kiyya barreessuudhaaf amma barreeffama blog taayitil kiyya kanaaf barreessi sana booda maali tuqaa godhee taayitilii kiyya amma nootii kiyya keessa seenee fudhadha nootii kiyya keessaa copy amma ChatGPT kiyya ni deebi'a sana booda asirratti maaliin godhaa paste control V fayyadamtan warri kompiitara fayyadamtan warri kaan ammoo qabdanii paste gootanii bilbila keessa irratti jechuudha amma sana booda mallattoo xiqqoo sana keenyee barreeffama kana keessatti amma muuxannoo waa'ee kanaa waggaa sadii oliif fakkeenyaaf amma waa'ee keetiis qishoo ni xuyxaaf fakkeenyaaf waggaa 3 oliif qaba asirratti waa'ee keetiis xuyxee jirta sana booda as keessatti amma ChatGPT maal godhaa waa'ee keetiis barreeffama keessatti ni makaa ammas deebitee barreeffamni kun 100%
humanize yookaan namtolchee ta'uu qaba. Amma biloogii keessa irratti detect hin godhu jechuudha. Kanaafuu barreeffama inni siif kennu barreeffama akka namni barreesse yookaan ammoo akka ati harka keetiin barreessitetti siif kenna. Amma waa meeqa xuyne jirra? Mataayitilii keenya jirra, waa'ee keenyaa xuyne jirra, akkasumas humanize akka godhu keenya jirra jechuudha. 100% humanize yookaan ammoo namtolchee akka ta'uu qabu himnee fi jirra jechuudha. Amma waa hedduu akka sirreessine sana booda maali dhumarratti barreeffamichi maal qabaachuu qaba? Barreeffamichi goolabbii qabaachuu qaba. Yookaan ammoo congolation kan jennuun Ingiliffaa irratti. Waaw! Amma ammoo barreeffama keenya haala kanaan sirriitti barreessuuf deemna. Amma taayitilii kanneef jirra, waa'ee keenyaa xuyne jirra, barreeffamni humanize akka ta'u goone jirra, sana booda goolabbiis kanneef jirra. Kanaafuu amma ChatGPT amma asirra dhaabbatee barreeffama unique ta'e yookaan ammoo kan namoonni biraa amma duree hin barreessin nuuf kennaa jechuudha guys. Amma haala kanaan erga perfect prompt yookaan ammoo prompt sirrii fayyadamne maal goona? Kallattumaan isa kana send prompt ni goona. Waaw! Amma karaa gabaabaadhaan maali promptiin keenya barreeffama akkam akka nu barreessu wal duraa duubaan numa ilaalla. Waaw! Amma haaluma agartan kanaan ChatGPT'n gadi fageenyaan naaf ibsee jira jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan humanize yookaan ammoo barreeffama kana hundarraa kan adda godhu waa'ee keetiiti fakkeenyaaf gad deemnee yoo ilaalle muuxannoo koo irraa waa'ee barreeffama kanaa akka waan ati barreessitetti gadi fageenyaan siif ibsaa jechuudha. So amma guutumaan guututti amma maal goone barreeffama keenya barreeffannee jirra. Asirraa amma maal gootan copy paste gonkumaa hin godhina. Copy paste dhageeffadhaa asirratti namoonni viidiyoo guututti ilaalle dogoggoruu dandeessanii. Kanaafuu warri hanga ammaa obsaan ilaaluu jirtan barreeffama kana copy paste asumarraa fuutanii gara biloogii keessanii yookaan ammoo gara Facebook yookaan ammoo bakka itti paste godhuu feetanitti gonkumaa paste godhina. Jalqabarratti wanti isin godhuu qabdan jalqabarratti isa kana copy guutumatti copy ni gootanii ila hanga conclusionitti yookaan ammoo goolabbiitti ila hangaasitti. Waaw! Amma jalqaba copy ni godha. Sana booda taayitilii eessaan dhagaa nootii kiyyaatti hin deebi'a. Warra bilbila qabdanis nootii fayyadamtan. Waaw! Amma asirraa taayitilii kiyya jalatti paste. Amma barreeffamicha kiyyaa haala kanaan paste godhatee jira. Maaliif asirratti paste godhuun nu barbaachisaa? Wantoota lamaa fi tokko barreeffamichi AI ta'uusaa akka hin beekamne koodii ni balleessa. Inni lammaffaan ammoo dogoggora qubee fi kanneen kana fakkaatan sirreessuudha. As keessa deemtanii amma dogoggora qubee fi wanta hunda ni sirreessitanii fakkeenyaaf haala kanaan naaf kaa'aa jira. Fakkeenyaaf isin agarsiisuuf waan ta'eef isin ammoo haala kanaan qubee fi dogoggora silaa uumame hunda keessa deemtanii ni sirreessitanii. ChatGPT'n dogoggoruu danda'a yookaan ammoo AI kamiyyuu dogoggoruu danda'a. Kanaafuu as keessa deemtanii maal gootan qubee sirriitti ni sirreessitanii. Fakkeenyaaf haala kanaan kaa'atiin jira. Sana booda maal gootan weebsaayitii keessan ni seentan. Fakkeenyaaf weebsaayitiin kiyya isa kana. Sana booda maaliin godhaa? Jalqabarratti weebsaayitii kiyya haala kanaan ni seenaa. Namoonni hanga ammaatti weebsaayitii hin banatin ammoo viidiyoo dheeraa hojjedheetiin jira. Viidiyoo san keessatti koodii takka isiniin barbaachisu viidiyoon firiidha. Description isiniif kaa'atiin jira yookaan ammoo erga viidiyoo kana xumurtanii booda iskiriin irratti isiniif dhufa karaa gabaabaadhaan achiin daawwachuu dandeessanii. Kanaafuu amma fakkeenyaaf weebsaayitii kiyya ni seenaa. Weebsaayitii kiyya irratti iddoo new post isa yookaan ni filadha. Isa kana gaafaan filadhu amma creating yookaan ammoo post haaraa maxxansuuf hin deema. Jalqabarratti kana gaafatu maali? Taayitilii dalaal. Look, taayitilii kiyya isaan fudhadha. Gonkumaa ChatGPT irraa copy paste godhina. Ammoo wanti isin gootan nootii keessan irraa. Right? Nootii keessan deemtanii neem koin fakkeenyaaf taayitilii kiyya. Copy. Sana booda taayitilii kiyya ilaasitti paste. Waaw! Amma taayitilii kiyya haala kanaan paste godheetiin jira. Amma barreeffama kiyya eegaan sirreessee waa hundaaf ta'e ammallee isaan dhagaa nootii kiyya ni dhagaa sirriitti hubadhaa. Nootii keessan irraa copy godhuu qabdan malee kaan irraa miti. Sana booda barreeffama kiyya isarraa asirraa hubadhaa asirratti qubee hundi eegaan sirreessee. Waaw! Copy. Sana booda biloogii kiyya ni deebi'a. Waaw! Haala kanaan godheetiin jira. Amma maaliin godhaa? Mata duree ni gurguddisa. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kun ammoo guddachuu qabaa. Isa kana filadhee saayizii medium, graphic, subheading akkasumas godheetiin jira. Haala kanaan keessa deemtanii bakka silaa furdachuu qabuu fi wantoota silaa godhuu qabdan ni furdistanii yookaan ammoo headingii fi kan adda baaftanii subheading, heading fakkeenyaaf haala kanaan adda baaftanii haala kanaan gadi fageessanii barreeffama keessan ni barreessitanii fakkeenyaaf kun goolabbiinis guddachuu qabaa, heading ta'uu qabaa, waa guddatee mul'achuu qabaa. Haala kanaan keessa gad deemtanii barreeffama keessan ni sirreeffatanii sana booda maal gootan iddoo laabel jedhamu kana akkuma agartan isa kana ni filattanii sana booda maal gootan as keessaa barreeffamni keessan maal jalatti akka ramadamu sappaarratti ni gootanii sana booda fakkeenyaaf kiriptoodha. Sana booda isin waan barbaadanii ni gootanii niche keessa irra dhaabbatanii sana booda ammallee gad deemtanii iddoo description jedhamu kana jira. Description jala kan jiru kanarratti maal gootan
jalqabarratti barreeffama kana xiqqoo copy godhanii laangaasii copy maaliif isin fayyadaa gaafa namni search godhu yookaan immoo Google irrattis ta'uu danda'a bakka adda addaatti gaafa namni search godhu akka dafee jalqabarratti boof godha sana booda isa kana copy paste. Wow, amma SEO keenyaafis akkasumas waa hundaafuu goonee jirra. Amma maaltu nu hafa? Suuraan nu hafa yookaan immoo imeejiidha. Imeejii karaa lamaan argachuu dandeessanii tokko AI fayyadamuudhaan lammaffaan immoo kan bifa websaayitii bilisaa yookaan immoo firii ta'e irraa fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf an websaayitii tokko irraa fayyadama iddoo pilaas sana filadhee sana booda websaayitii gosa hedduu jira. Pixabay jira, Pixelii jira yookaan immoo Mixkit jira. Kan barbaadan fayyadamuu dandeessan fakkeenyaaf Pixabay isa kana Pixabay jettanii haala kanaan search ni gootanii PIXABY isa kana search ni gootanii sana booda isa kana gaafa seentan websaayitii kana keessaa qabiyyee barbaadan yookaan ammoo niche keessa irra dhaabbatanii kan doktoraa, kan meemcoin, kan trading fi kan barbaadan search gootanii suuraa barbaadan daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa kanarraa jalqaba search isa jiru kanatti maaliin godhaa barnoonni kiyya waa'ee meemcoinii kiriptoo waaw. Amma haala kanaan cryptocurrency gaafaan godhu haala kanaan hedduu naaf fiduu danda'a. Isin ammoo as keessa deemtanii isinis waa'ee keessan irra dhaabbatanii fakkeenyaaf waa'ee maalirraa barreessitan fakkeenyaaf isa kana meemcoin kanaan fayyadama. Isa kana zoom. Okay, amma asirratti sichilii takkaan isin hima gaafa suuraa dabarfattan suuraa biloogii keessanii haay gonkumaan dabarsinadha. Fakkeenyaaf isa kana maal gootan jalqabarratti isa kana ni filattanii sana booda isa kana keessaa maal dabartan medium filattan. Small isin dabarfattan large isin dabarfattan medium isin jiru kana dabarfattanii isa kana gaafa buufattan kallattumaan websaayitii suuraan kallattumaan daawunlood naaf taati. Kun maaliif nu fayyadaa? Namoonni gaafa search godhan kallattumaan akka nu harkataniif nu fayyadaa. Kanaafuu karaa salphaadhaan amma suuraan tiyya daawunlood naaf taatee jirta amma biloogii kiyyaniin deebi'a. Sana booda iddoo kananiin filadhaa. Asiin gasiqee jalqabarratti iddoo image tooniin filadhaa. Sana booda upload from computer. Okay. As keessaa suuraa tiyya browser isa jiru filachuudhaan suuraan amma daawunlood godhadhee kallattumaan maaliin godhaa? Ol baasaaf keenyaaf waaw. Wow, amma suuraan tiyya kallattumaan maal naa taate ilaasitti ol naa baatee jirti. Wow, guys. So, amma asirratti SEO dhaa keenyaaf waan barbaachisaa tokko jira. Suuraa kana ni filattanii sana booda maal gootan barreeffama kana copy ni gootanii copy taayitilii keessan copy. Sana booda maal gootan suuraa ni filattanii sana booda setting keessa jiru kan ni gartan isa kana ni filattanii sana booda jalqabarratti kan argamu isa kana Control V yookaan ammoo warri bilbilee fayyadamtan qaqqabdanii paste ni gootanii jalqabarattis Control V paste. Wow, ammallee akka namni search godhuuf baay'ee isin fayyadaa sana booda update barreeffama keenyaa fi suuraa wal fakkeessuuf jechuudha taatiliidhaaf. Wow, amma jalqabaratti maal goonaa jirra? Amma waa hunda xumurree jirra barreeffama keenya waa hunda xumurree jirra sana booda karaa gabaabaadhaan yoo barbaadan maal akka fakkaatu asiin ilaaluu dandeessanii sana booda isa kana publish confirm. Wow, barreeffamni kiyya amma copy paste osoo hin taane haala bareedaan naaf ta'ee jira. Amma mee fakkeenyaaf biloogii keessaniitiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf blog Murray Tips yeroo dabree akkamitti biloogii keessan raanka gootan waa hunda ilaalee jirra. Jalqaba kiyyarratti raank ta'ee jira. Sana booda isa kana ni seenaa. Sana booda barreeffama kiyya hammaan ilaalaa. Wow guys, akkuma agartan haala kanaan barreeffamichi kiyya naaf dhufee jira. Sana booda haala karaa salphaan fakkeenyaaf namni seenee gizee dubbisu wantoota hunda haala kanaan if keessaa qaba. Amma humanaas ta'ee jira. SEO ta'ee jira namni gaafa search godhuu na harkata akkasumas barreeffamni kiyya baay'ee qulqulluu fi akkasumas monetize ta'ee maallaqa irraa hojjechuu ni danda'a. Haala kanaan barreeffama biloogii keessaniitiif sirriitti barreessuu dandeessanii akkasumas prompt kamiyyuu fayyadamtanii haala kanaan barreessuu dandeessanii. Barnoota kana keessatti gadi fageenyaan waa'ee prompt akka baratan abdii qaba. Gaafis ta'ee yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii na beeksisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.